Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaa keessatti dargaggoonni Oromoo 2 raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaan ajjeefamuun himame. Godina Booranaa Bahaa Aanaa Gumii Eldallootii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 3 wobootti makamuun dhaga'ame. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo tumsituu fi woboo waliin hidhataa qabduutiin hidhaan namoota nagaa irratti hammaate. Manni murtii olaanaan federaalaa aartist Liij Yaared gara mana amala sirreessaa akka seenu ajaja dabarsuun himame. Dhimma fayyadamaa Galaana Diimaa ilaalchisee yaada ministeera muummee Abiy Ahmad akka hin fudhanne Soomaaliyaan beeksiste. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti dargaggoonni Oromoo 2 raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin ajjeefamuun dhaga'ame. Gara laafina kan hin qabnee fi miirri namummaa kan ittiin dhaga'amne waraanni mootummaa Bilxiginnaa bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti dargaggoota Oromoo 2 ajjeesuun bakkeetti gatuun barameera. Dargaggoonni kunneen onkoloolessa 15 bara 2023 bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaa ganda duwwaa tokko keessatti raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin ajjeefaman. Dargaggoonni 2 ajjeefaman maqaan isaanii Araarsaa Caalaa fi Kidaanee Zawudee kan jedhaman yoo ta'u, gochoonni gara jabeenyaa irratti raawwatame kunneen halkan irraa mana hidhaatii baasuun tokko Taskaana Mikaa'elii biratti ajjeesuunii fi inni kabiraan ammoo naannoo gabaa darbaatti ajjeefamuun beekameera. Booranaa Bahaa Aanaa Gumii Eldallootii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 3 waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun dhaga'ame. Utuu beekaniis ta'e utuu hin beekin qawwee sirnichaa baachuun mootummaa Bilxiginnaa tajaajilaa kan turan ilmaan Oromoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi poolisii federaalaa yeroo adda addaatti hammeenya sirnichaa hubachuun gananii gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuunis gaafa onkoloolessa 17 bara 2023 godina Boorana Bahaa Aanaa Gumii Eldalloo ganda Malkaa Hoolaa iddoo addaa Culul jedhamu irraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 3 sirnicha ganuun waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti makamaniiru. Loltoonni Bilxiginnaa duraanii kunneen meeshaalee waraanaa garaa garaa fi hidhannoo mooraa Bilxiginnaatii baasanii dhufuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin gabbisuun isaanis ibsameera. Kana malees simannaa ho'aa waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Sodomboor taasiseefitti gammaduun ilmaan Oromoo qawwee Bilxiginnaa baachaa jiraniifis dhaamsa dabarsaniiru. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo tumsituu fi woboo wajjin hidhata qabdu jedhuun hidhaan namoota nagaa irratti hammaate. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun namoota nagaa jumlaan qabanii hidhaa jiraachuu odeessi maddeen irraa nu qaqqabe addeesseera. Keessumattuu hidhaan kun baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaalee garaa garaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo tumsitu jechuun hidhaa hammeessanii jiraachuun barameera. Haaluma kanaan godinuma kana aanaa Shanan Dhuugoo Araddaa Gabbis keessatti guyyaa dheengaddaa gaafa onkoloolessa 16 bara 2023 irraa eegalee hawaasa gandichaan isin woboodhaaf maallaqa gumaachitu adeemsa qabsichaa uummataaf ifa gochuun asitti gadi dhaabaa jirtu maqaa jedhuun namoota maqaan isaanii Jamaal Lajjaashii fi Diinee Abdurrahamaan jedhaman dabalatee namoota hedduu hidhaniiru. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Xulloo Araddaa Rakkataa Furaa keessattis dargaggootaan fakkeenya waraana bilisummaa Oromootiin rifeensa guddifachaa jirtu jechuun namoota gidirsaa akka jiranii fi nama maqaan isaa Faalil Usmaan jedhamus qabuudhaan reebanii rifeensa saraa haaduu isaanii maddeen keenya himaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun guyyaa madheengaddaa gaafa onkoloolessa 16 bara 2023 godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbee ganda walqixxummaa bakkee reeree magaalaa Facaasee jedhamu keessaa namoonni nagaan loltoota mootummaan hidhamuun dhaga'ame. Namoonni waraana Bilxiginnaan ukkaanfamanii hidhaman kunneen ogeessota fayyaa Shallamaa Maammoo fi Ayyaanaa Fiqaaduu jedhaman ogeessota mana yaalaa dhuunfaa keessa hojjetanii fi nama Warquu jedhamu akkasumas qotee bulaa Tashoomaa Walqixxee jedhamu yoo ta'an, isaan kana malees qotee bultoonni maqaan isaanii adda hin baane 2 ganda baadiyyaa irraa magaalaa Facaasee dhufuun kan ukkaanfaman ta'uunis beekameera.
Manni murtii federaalaa Liij Yaareed mana sirreessaa taa'uun himata isaa akka hordofuu ajaja dabarsuun himame. Maqaa aartii Liij Yaareed jedhamuun kan beekamu Aartist Yaareed Zalaalem Baalchaa himannaa irratti dhiyaateen gara mana amala sirreessaatti akka bu'u manni murtii olaanaa federaalaatti dhaddacha farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa tokkoffaa ajaja jechuun miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Akka gabaasota bahaniitti abbaan alangaa komeediyaan Liij Yaareed irratti yakkoota kabajaa fi maqaa gaarii mana kiristaanaa fi namootaa xureessuu akkasumas haasaa jibbinsaa taasisuu jedhuun himata irratti dhiyeesseera. Manni murtichaa himatamaan himatichi erga isa qaqqabee booda iyyata mirga wabii dhiyeesse kufaa taasisuun mana amala sirreessaa taa'ee dhimma isaa akka hordofu ajajeera. Haa ta'u malee abbaan alangaa kabaja mana kiristaanaa, haamilee fi duudhaa hawaasaaf jecha qabxiilee guutuu himatichaa irratti dhiyaatan akka hin maxxanfamnee fi miidiyaa irratti akka hin dhiyaanne akkasumas adeemsa dhaddachaa cufaan akka raawwatamu iyyateera. Manni murtii xiyyannoo kana qorachuun qabxiilee himatichaa guutummaadhaan miidiyaa irratti akka hin dhiyaannee fi dhaddachi cufaan akka itti bu'u ajaja dabarseera. Dhimma fayyadamaa galaana diimaa ilaalchisee yaada ministeera muummee Abiyyi Ahmad akka hin fudhanne Soomaaliyaan beeksifte. Torban darbe keessa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dhimma itti fayyadama galaana diimaa irratti ejjennoo mootummaa isaanii ifatti ibsuu isaanii hordofee biyyoonni argama karra galaanaa Itoophiyaan wal qabatee akka filannootti eeraman keessaa tokko kan taate Soomaaliyaan yaadicha kufaa taasisteetti. Akka gabaasa miidiyaa Biluumbergitti yoo ta'e Soomaaliyaan itti fayyadama galaana diimaa ilaalchisee yaada ministeera muummee Abiyyi Ahmad irraa dhiyaate kufaa gooteetti. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dhimma kana irratti haasawaa tibbana taasisaniin Itoophiyaadhaaf dhimmi galaana diimaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu jechuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri muummee Abiyyi Itoophiyaan karra galaanaa dhabuun ishee wal dhabdee gara fuulduraatti uumamuu malu eeruun gaanfa Afrikaa irratti tasgabbii mirkaneessuuf dhimmi kun furamuu akka qabu dubbatanii turan. Ministeerri muummee kun haasaa isaanii keessatti biyyoota ollaa kan akka Eertiraa, Jibuutii fi Soomaaliyaan filannoowwan argama karra galaanaa Itoophiyaa akka ta'an eeranii turan. Yaada ministeera muummee Abiyyi irraa kenname hordofee mootummaan Eertiraa ibsa gabaabaa baaseen dhimma galaana diimaa irratti qaama kamiinuu waliin akka hin mari'anne beeksisuun isaanii yaadatama. Mootummaan Eertiraa akkuma yeroo hundaatti dhimmoota akkanaa irratti mariif kan hin teenye ta'uu mirkaneessuun barbaada jedha ibsichi. Kana malees qaamoleen dhimmi galaana diimaa nu ilaallata jedhan dhimmicha akka hin tuttuqnes akeekkachiiseera. Ibsa mootummaa Eertiraa hordofee mootummaan Soomaaliyaa gama isaatiin Soomaaliyaan qabeenya tarsiimoo ishee akka to'attu ibsuun yaada Itoophiyaan dhiyeessite akka hin fudhanne beeksiseera. Kunis biyyoota filannoo argama karra galaanaa Itoophiyaa ta'uun eeraman 3 keessaa biyya yaadicha kufaa taasiste lammaffaa ishee taasisa. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork Subscribe, like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.